Harka fuudhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jalaa bakka jirtan maraatti sinaa qabu jecha oduuwwan wayitaawoo yeroo kanaaf qopheeffannee isinitti himaa dursa oduu ijoo. Waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi wajjin taasisuun injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Gama biraan waraanni faashistii Abiyyi kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti qonnaan bultoota 3 haala suukkanneessaan rashaniiru. Gabaasa bal'aa qopheeffanneerraa kan balballoomsinu ta'a. Biltiginnaan Oromoos ta'ee Amaaraa duudhaan leelaa jira waan ta'eef bloogii tokkollee geggeessaa hin jiru jechuun hayyuun filosoofii fi faarsee bulaan biltiginnaa tokko himan. Namni kan biraan ammoo dur namni tokko yoo du'u rifaatuu fi dheekkamsa guddaa uumaa amma garuu akka baratamu taasifneerraa yoo jedhan dhaga'amaniiru. Isin ammoo bal'inaa fi yaada isaanii kan dhageessan ta'a. Biltiginnaan marii fi marabbaatti kennaman yoo ta'u hidhattootaa wajjin qofaatti waliigaltee mallatteessuu itti fufeera. Akka kanaan tibbana qondaaltota faannoo uummata Amaaraa wajjin waliigaltee mallatteessuu yoo ibsu koloneel faannoo duraanii tokko ammoo Shaabiyaa fi TPLF qabsoo faannoo butaniiru jedhan gabaasa keenya keessatti bal'inaan kan dhageessan ta'a. Ijoollee shamarranii bakka bashannanaa fudhanii deemuun waan isaan dhugan keessatti qoricha sammuu namaa hadoochuu dabalanii hojii hin taane akka irratti raawwatan suur-sagalee agarsiisu waraabuun namni miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiise to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee ibse. Kanas kan bal'inaan isin biraan kennu ta'a. Gaanfa Afrikaatti filannoowwan biyyaalessaa bira kana geggeeffaman tasgabbii biyyootanii fi fudhatama bu'aa filannoo isaanii kan hin mijeessine ta'uu gabaasni bahu ifoomse. Itoophiyaa, Jibuutii, Sudaan Kibbaa fi Somaaliyaan dabalatee gaanfa Afrikaa keessatti bara 2026 kana keessatti filannoo biyyoolessaa geggeessuuf qophaa'aa jiru. Haalota lama irratti gabaasa bahee balballoomna oduu keenyaa keessatti kan isin dhageessifnu ta'a. Suuraa YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi wajjin taasisuun injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Gama biraan waraanni faashistii Abiyyi kun godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti qonnaan bultoota 3 haala suukkanneessaan rashaniiru. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii lola jabaa waraana faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasa magaalaa irratti waliin taasiseen injifannoo cululuqaa galmeessuu ifoomseera. Biltiginnaan raafama siyaasaa gaanfa Afrikaatti mudataa jiruun muddama hamaa keessa wayita seenee jirutti waraanni bilisummaa Oromoo ammoo humna haaraa leenjisee bobbaasuu fi haleellaa qindaa'aa biltiginnaa irratti fudhachuu itti fufeera jedhe. Gidduu kanas waraanni bilisummaa Oromoo zooniin bahaa godina Harargee Lixaa Aanaa Daruu Labuu Araddaa 29 ganda Haroo Okoo jedhamutti gaafa amajjii 19 bara 2026 lola jabaa waraana faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaate wajjin taasisuun loltoota faashistii Abiyyi kana 4 ajjeesee 3 ammoo madeesseera jedhe. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AK-2 irraa hiikkateera. Gama biraan loltoonni faashistii Abiyyi kunneen godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa keessatti qonnaan bultoota 3 haala suukkanneessaan rashaniiru. Waraanni sirnichaa naamusaa fi sansakkaa loltummaa hin qabne kunneen gaafa amajjii 19 bara 2026 Aanaa Dugdaa ganda Shuumii Gaamoo keessatti halkan sa'aatii 4tti qonnaan bultoota maqaan isaanii Nagaashuu, Hawaas, Badhaasuu Dhaqqabuu fi Uchuraa Birbirsaa jedhaman gara jabinaan rashananiiru. Biltiginnaan qonnaan bulaa, daldalaa, barsiisaa fi barataa jedhee osoo adda hin baasin kutaalee hawaasaa hunda jumlaa fi qeenxeen ajjeesuu erga eegalee waggoonni 7 ol lakkaa'amaniiru. Biltiginnaan Oromoos ta'ee Amaaraa duudhaan leelaa jira waan ta'eef loogii tokkollee geggeessaa hin jiru jechuun hayyuun filosoofii fi faarsee bulaan biltiginnaa tokko dubbatan. Namni kan biraan ammoo dur namni tokko yoo du'u rifaatuu fi dheekkamsa guddaa uumaa amma garuu akka baratamu taasifneerraa yoo jedhan dhagahamaniiru. Biltiginnaan waggoota 7 darban Oromiyaa keessatti duudhaan ajjechaa jumlaa raawwachaa kan ture yommuu ta'u, kana ammoo dhaabbileen addunyaa dabalatee muummichi ministeeraa Abiyyi mataan isaanii dhumaatii guddaa geessisuu isaanii ifoomsanii turan. Muummichi ministeeraa lolli nuti Wallaggatti geggeessine lola lubbuu namoota miliyoona 1 olii galaafate kan kaaba Impaayirtii Tigraayitti geggeeffame ni caalaa jechuun paarlaamaa Impaayirtii dubbatanii turan. እዚህ ጋር አንድ የሚጋነን ነገር አለ። የትግራይ ውጊያ በሚመለከት ተጋኖ የሚነሳ ነገር አለ። ባይዞ ትግራይ ላይ ያደረግነው ውጊያ ወለጋ ካደረግነው ውጊያ አንፃር ሲታይ በጣም ትንሽ ነው። Iddoo kanaan jiru hayyoonni biltiginnaa tibbanaa kora magaalaa Jimmaatti geggeeffame irratti uummanni Impaayirtii keessa jiru Oromoos ta'ee Amaaraa akkasumas saboonni biroon duudhaan leelamaa jiru waan ta'eef biltiginnaan loogii hin hojjetu yoo jedhan dhagahamaniiru. አሁን ደግሞ ያለን መንግስት አሁን ከብሔሮቹ ኦቶኖመስ ሬሌቲቭ ኦቶኖሚ ያለው ለዚህም ነው ኦሮሚያ በድሮን ይደበድባል፣ አማራ ክልል ይደበድባል። የሚያዳላ የሚያማኝ ሆኖ አንድ ቦታ ብቻ ነው የሚመጣው።
Oromoo fi Amaarri yookiin Tigree fi Somaaleen loogii malee ajjeefamuun bifa kamiin haqummaa mirkaneessaa gaaffii jedhuuf hayyuun filosoofii Daanaachuu Asaffaa deebii kennuu baatanis Oromoo fi Amaarri diroonidhaan bilxiginnaatiin haleelamaa jiraachuu garuu ifatti dubbataniiru. Hayyuun bilxiginnaa kan biraan jala Daanaachuu Asaffaa kan jajjabeessan yoo ta'u isaanis ammoo Ambaasaadder Leencoo Baatiiti. Ambaasaaderichi kana duraa barataan tokko yoo nu biraa du'ee gaddisaa waggaa tokkotti iyyuu nu keessaa hin badu ture jedhanii amma garuu sun guutummaatti jijjiiramuu himan. የድሮ ድንጋጤ የለም። እኛ ስናድግ አንድ ተማሪ ከክፍላችን ሲሞት ከንቴሉ አንድ አመት ሀዘኑ ከኛ አይጠፋ. We always talk about that student. አሁን ያ empathy, the feeling towards human beings እየቀነሰ ስለመጣ Bilxiginnaan marii fi marabbaatti kan amanne yoo ta'u hidhattoota wajjin qofa qofaatti walii galtee mallatteessuu itti fufe. Akka kanaan tibbana qondaaltota dhaabbata faannoo uummata Amaaraa wajjin walii galtee mallatteessuu yoo ibsu koloneel faannoo duraanii tokko ammoo Shaabbiyaa fi TPLF qabsoo faannoo buutaniiru jedhan. Tibbanaa gareen finxaaleeyyii faannoo kan garee lamatti qoodamuun walii isaanii fi bilxiginnaa lolaa turan walitti dhufuudhaan dhaabbata haaraa tokko uummachuu yoo ibsan bilxiginnaan ammoo namoota dhuunfaa simachuun walii galtee raawwanna jechuu itti fufeera. Bifa kanaan torban kana qondaalli waraanaa faannoo duraanii koloneel Faantahuun Mohabbaa karaa nagaan bilxiginnaatti harka kennataniiru. Koloneelichi naannoo Amaaraa Tigraay Finfinneetti yoo dhufan ammoo Masrashaa Seexxee kan ji'a tokko dura harka kennatiin simatamaniiru. Kaleessa ammoo yaada EBC irratti kennaniin qabsoo faannoon geggeessuu Shaabbiyaa fi TPLF'n butameera jedhan. በዋነኛነት ይህን ትግል በበላይነት የሚመሩት ወይም ደግሞ ተጠልፋል የተጠለፈውም በህወሓት በሻዕቢያና በግብጽ ነው። ከነኚህ ሰዎች ጋር ሆኖ የአማራን ጥያቄ መመለስ ይቻላል ወይ ነው። እንደ ሀገርም የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይቻላል ብለን ካሰብ አይቻልም። ህወሓትም ሆነ ሻዕቢያ ባጸደቁት ህገ መንግስት ነው እቺ ሀገርም እየተተራመሰች ያለችው ህዝባችንም መረጋጋት የሚያቃተው። ስለዚህ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ሆኖ በምንም ተአምር የአማራን ጥያቄም ሆነ የሀገራችንን ጥያቄ ማስመለስ አይቻልም የሚል እምነት አለ። አሁንም ሀገራችን እያተራመሱት ያለ ህወሓት ሻዕቢያና ግብጽ ናቸው። ብር ይመድባሉ፣ ተተኳሽ ይሰጣሉ፣ መሳሪያ ይሰጣሉ። አሁንም አገሪቱ እንዲያትረጋጋ እንዲያውም ጦርነቱ እዛው አማራ ክልል ላይ እንዲካሄድና ትርምሱ እዛው ባለበት እንዲቆም ህወሓትም ቢሆን ሻዕቢያም የጦርነትን በሩቅ ማስቀረት የሚል ሳይንስ አለ በሚሊተሪ ሳይንስ። ስለዚህ ወደ እነሱ ማንኛውም አይነት እርምጃ እንዳይወሰድ ትንኮሳ እንዳይደረግ ጦርነቱ እዛው አማራ ክልል ላይ ትርምሱ እዛው አማራ ክልል ላይ እንዲቀጥል የሚያደርጉበት ስትራቴጂ ነድፈው እየሰሩ ነው ያለው። ይሄንን እኛ መቀበልም አንችልም። እንደ አማራ ምንም እንኳን በአማራነታችን ተደራጅተን ብናታግልም የኢትዮጵያን ህዝብና ኢትዮጵያን በመርሳት አይደለም። አማራን ከኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ መነጣጠል አይታሰብም። አማራ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አማራ ከኢትዮጵያ ጋር ውህድ ነው። ለሰከንድም የምትለየው ነገርም አይደለም። ስለዚህ የሀገራችንም ችግርም ስለሚያሳስበን እኛ ይህንን አማራጭ እንድንወስድ አድርጎናል ማለት ነው። Guyyaa ammoo qondaaltonni finxaaleeyyii faannoo kun misooma kooriidarii magaalaa Finfinnee daawwachaa oolu miidiyaaleen afaan bilxiginnaa ta'an gabaasaa jiru. Miseensonni faannoo kunneen magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun misooma hojjetamaa jiru daawwataniiru. Muuziyeemii Adawaa, misooma kooriidarii magaalichaa, misooma laggeen qarqaraa fi kaanis daawwataniiru. Haaluma wal fakkaatuun Sanyii Nagaasaa waliigaltee pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin taasisuun ergalee booda magaalaa Finfinnee daawwatee turuun ni yaadatama. Ijoollee shamarranii bakka bashannanaa fuudhanii deemuun waan isaan dhugan keessatti qoricha sammuu namaa hadoochuu dabalanii hojii hin taane akka irratti raawwatan suur-sagalee agarsiisu waraabuun namni miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiise to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee ifoomse. Qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee ibsa baaseen miidiyaa hawaasummaa tiiktaakii fayyadamuun nama gochaa safuu fi duudhaa hawaasaa cabsuu dalagaa ture to'annaa jala oolcheera jedhe. Poolisiin ibsa isaa kanaan nama dhuunfaan Nigus Daawit yookiin maqaa tiiktaakii Gibbi Daawit jedhamuun beekamu
to'annaa jala oolchuudhaan qanuurratti eegaluu ifoomse. Kan dura namoonni gocha wal fakkaataa irratti bobba'anii argaman yeroo to'annaa jala ooluun seeraan gaafataman namni Niguus Daawit jedhamu kun magaalaa Finfinneetti miliqee maatii isaa bira magaalaa Bishooftuu dhokatee jiraachaa turuu poolisiin dabaluun ibseera. Haa ta'u malee poolisiin hordoffii taasiseen gaafa Majjii 14 bara 2018 akka lakkoofsa Habashaatti kutaa magaalaa Boolee aanaa Arfaffaa iddoo addaa albuuda warqii jedhamuun beekamutti to'annaa jala oolcheera jedhe. Shakkamaan kun bifa heeraa fi safuu biyyattii faallessuun ijoollee shamarranii bakka bashannanaa fuudhanii deemuun waan isaan dhugan keessatti qoricha sammuu namaa haduuf dabalanii hojii hin taane akka irratti raawwatan suur-sagalee agarsiisu waraabuudhaan miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaatti qooduu poolisiin mirkaneeffadheera jedhe. Nama kanarratti qorannoo cimaan ni gaggeeffamaa kan jedhe qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa yookiin garee gocha wal fakkaataa akkasirratti bobba'anii adamsuun seeratti akka dhiyeessus dabaluun yaadachiiseera. Kana malees adabbiin seera madaalawaa ta'e irratti fudhatamaa jedhe. Gaanfa Afrikaatti filannoowwan biyyoolessaa bara kana gaggeeffaman tasgabbii biyyootanii fi fudhatama bu'aa filannoo isaanii kan mijeessu ta'uu gabaasi bahee ifoomse. Itoophiyaa, Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Soomaaliyaan dabalatee gaanfa Afrikaa keessatti bara 2026 kana keessatti filannoo biyyoolessaa gaggeessuuf kanneen qophaa'anis jiru. Haalli filannoo biyyoota kunneenii siyaasaa fi nageenya keessoo biyyoota tarreeffamanii qofaa osoo hin taane tasgabbii fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa olaanaa akka qabaatu dochii waliin haala nageenya naannichaa yeroo ammaa irratti hundaa'uun gabaase. Dabalataanis filannoon naannichaa keessatti walitti aansee biyyoota hedduun gaggeeffamuuf deemu kun yeroo wal dhabdeen nageenyaa, rakkoon bulchiinsaa fi dorgommiin ji'oopolitikaa cimaa jiru kana keessatti filannoon gaggeeffamuuf deemuun isaa amanamummaa akkasumas diimokiraasii fi dhaabbilee mootummaa itti gaafatama guddaa keessa galchaa jedheera. Itoophiyaan haala nageenyaa dadhabaa fi gadi bu'aa keessatti filannoo pirezidaantii biyyaalessaa gaggeessuuf kan deemtu ta'uun biyyattiitti naannolee rakkoo nageenya jala jiranii fi yaaddoo biraatti jechuun dochii waliin gabaasa kana keessatti eereera. Dabalataanis wal dhibdee fi walitti bu'iinsi hidhannoo naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessaa iddoo tokko keessatti mul'achaa jiru filannoon kun kan hunda haammate ta'uu fi dhiisuu isaa irratti yaaddoo guddaa kaasee jiraachuus eere. Biyya gaanfa Afrikaa birootiin Jibuutiin hanga ji'a eebilaatti filannoo pirezidaantummaa gaggeessuuf kan deemtu yoo ta'u, pirezidaantiin yeroo ammaa aangoo irra jiran Ismaa'eel Omar Guulee waggaa 78 ta'uun isaanii yeroo ja'affaaf aangoo itti fufsiisuuf kan dorgoman yommuu ta'u, biyyi tarsiimoodhaan iddoo murteessaa qabdu kun Galaana Diimaatti dhiyoo ta'uu ishee fi buufataalee waraanaa biyyoota alaa hedduun ishee keessatti argamuun tasgabbii siyaasaa ishee humnoota idil addunyaatiin xiyyeeffannoo addaa akka argatu taasiseera jedhame. Gama Sudaan Kibbaan guraandhala 13 filannoo waliigalaa gaggeessuuf karoorfatteetti. Kunis erga walabummaa argattee booda filannoo waliigalaa jalqabataa jedhame. Soomaaliyaan filannoo paarlaamaa fi bulchiinsa magaalotaa gaggeessuuf qophaa'aa kan jirtu yommuu ta'u, filannoon kun yeroo taateewwan siyaasaa dhiyeenya kana mudatan hordofuun qorannoo fi hordofii addunyaa cimaa jala jirtutti akka gaggeeffamutu eegama. Akka gabaasa dochii waliitti filannoon walitti aansee gaanfa Afrikaa keessatti gaggeeffamuuf deemu kun haala wal dhabdee nageenyaa, rakkoo bulchiinsaa fi dorgommii ji'oopolitikaa cimaa keessatti tasgabbii siyaasaa, dandeettii dhaabbilee mootummaa fi amanamummaa adeemsa diimokiraasii naannichaa ifatti kan madaalu ta'a jedhamee eegama. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gammachuu hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.